falmaan bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii Oromoo bilisoomee fi Oromiyaa walaboomte ijaaruuf fudhatu zooniilee maratti ergamtoota gabroonfataa biltsiginnaa irratti jabeessee jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo Cibraan Jaalladhii Gammadaa diina maqaa sakattaa waboo jedhuun bobbaate haxxee itti hidhuun dhukkeerraa kaasee gara magaalaa Aanichaatti deebisee jira. Tarkaanfii guyyaa kaleessaa fulbaana 27 2024 aanaa Zuwaayee Dugdaa ganda Arbaa Caffaa jedhamu keessatti irree fi gaachanni sabaa waboon ganama sa'aatii 4 walakkaa irraa jalqabee fudhateen loltoota impaayera dulloomtuu eeguuf dhamaatu rasaasaan akaa'uun baarudaan macheesse loltoota 26 ajjeesuun 37 madeessee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii guyyaa kaleessaa waboon fudhatee ergamtuuwwan sirnichaa akkaan kan rifaasise yoo ta'u sababa kanaanis kaabinoonni aanichaa yaaddoo keessa galanii walgayii ariifachiisaa jechuun gara godinaatti imalaa turuun barameera. Akkasumas irree fi gaachanni sabaa Cibraan Jaalladhii Gammadaa diina maqaa caasaa aaraa ijaaru jedhuun zoonii kibbabaa Oromiyaa keessatti mooraa haaraa qubachuun uummata raarsuuf sagantaa baafattee socho'aa jirtu aleeluun du'aaf madoon adabaa jira. Haaluma kanaan kaleessuma fulbaana 27 2024 godina Arsii Baa'aanaa Muunessaa ganda Eeban Dhuubboo keessatti cichitoonni kaayyoo haqaa diina maqaa caasaa haaraa lafa qabsiisu jedhuun mooraa haaraa qubattee jirtutti marsuun rasaasaan waadee hedduu du'aaf madoon adabuun mooricha keessaa baasee jira. Irree fi gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana biltsiginnaa irratti guyyaa guyyaan tarkaanfii laalessaa fudhatu jabeessee itti fufeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa birgeediin bakakkaa guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 27 2024 aanaa midaqanyeetti aleellaa ulfaataa lukkeelee biltsiginnaa irratti baneen akkuma amala isaa diinota maqaa sakataa waraana bilisummaa Oromoo jedhu dhaachuun bobbaate gandoota aanichaa 4 keessaa watwaachisee baasuun lukkeelee diinaa 30 ol battalatti biyyeetti makuun kanneen 50 ol ta'an ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee irree isaa diinatti agarsiiseera. Yeroo itti leetinaanti jeneraal Dirribaa Mokonnon baatii 2 fi 3 gidduutti dhabamsiisna jedhetti jajjabeen waboo snaayiperii tokkoo fi eekeemmi 30 lafa Finfinneetti dhiyoo taate irratti irraa hiikee jira. Tarkaanfii waboon fudhatu jabaatee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Godina Arsii Baa'aanaa Sakoo keessa loltoonni sirnicha walajjeesuuf madeessuun beekame. Jaalawii Mahammud waan qindeeffatti qabdi. Walqoodinsi sanyummaa diigamuu mooraa sirnichaa tokkummaan dhabamuu fi amanamummaa wal irraa dhabamuun iddoowwan hedduutti loltoonni murna biltsiginnaa walii isaanii irratti ajjeechaa wal madeessuu fi keessaa ganaa jiru. Bifuma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 28 bara 2024 aanaa Sakoo ganda dhalata caffaa iddoo addaa ceekaa jedhamu keessatti miseensi loltuu sirnichaa tokko maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii qabda jedhamuun karaa ajaja isaatii wayita ajajni ajjeesi jedhu itti darbutti miseensi ajaja fudhate tokko loltuu kana ajjeesee jira. Wayita kana miseensi biraa tokko kan cinaa isaa ture ammoo miseensa ajjeese sana itti dhukaasee ajjeesuun lameen isaanii lubbuun yoo darbu jidduu isaaniitti loltoonni biraa 3 madoo ulfaataa ta'uun booda irra lubbuun darbuun beekamee jira. Akkasumas inni miseensi kun ajjeefamuu hin qabu jedhee miseensa tarkaanfii fudhate ajjeese kun yeroo sanatti madaa'us ajjeesuu fi dhiisuun isaanii hanga yoonaatti wanti jedhame hin beekamin jira. Sababni tarkaanfii wal irratti fudhatan kunneenis waraana bilisummaa Oromoo quunnamta jedhamuun ta'us inni ajajni ajjeefamuu itti darbee fi maaliif ajjeestan jedhe ammoo sanyii kiyya ilaalchaan adda malee jechuun akka miseensa sana itti dabalee ajjeeses dabaluun maddeen keenya moorichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himanii jiru. Kanuma irraa ka'uun maddeen mooraa sirnichaa keessatti walqoodinsi sanyummaa daran dagaagee akka jiru kun agarsiistuudhas jedhan. Godin Walloo Aanaa Jiillee Lummuugaa keessa namoonni nagaan hidhamuun maallaqa gaafatamuu miidhaan qaama argamuuf jiraattonni qe'ee isaaniirra buqqa'uun jabaati. Jaalaqaafan fayyeeraa bal'inni isaa akkattaa nutti isiniif dhiyeesse. Biltsiginnaan sochii duula waraana bilisummaa Oromoo jedhuun godina Walloo aanaalee garaa keessatti sarbamiinsa mirgoota namoomaa hawaasa nagaa irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u sochii maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhu kanaanis godinicha keessa aanaalee akka Jiillee Lummuugaa, Tummaa Fursee, Daawwee Arawwaa, Baatee fi Daawwee Caffaa keessatti hidhattoota Koloneel Abiy Ahimadiin durfamaniin ajjeechaa, hidhaa, saamicha, buqqaatii fi gubaatiin raawwatamu kan duraa caalaatti daran jabaatee itti fufeera. Bifuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jiillee Lummuugaa keessatti milishoonni sirnichaa hawaasa nagaa akka dararaniif gandichatti bobbaafaman jiraattota irratti dhukaasa banuun miidhaa qaqqabsiisuu fi namoota hedduus tumanii caccabsuun maallaqa guddaa gaafachaa jiraachuun barameera. Fulbaana 27 2024 aanaa Jiillee Lummuugaa keessatti milishoonni PP ganda Marar buufatanii jiran ganda Mataa Horaa fi Mataa Horaa Qabbanaa keessatti waaree booda toora saayitii 8tti hawaasaatti marsuun
bobbaasuun dhukaasa jiraattota irratti bananiin miidhaa jabaa namaa fi qabeenya jiraattota irraan yoo ga'an namoota hedduus reebuun hidhaniiru. Namoonni fulbaana 27 2024 ganda mataa horaa keessaa milishoota sirnichaan reebamuun miidhaan irra ga'ee hidhaman kun maqaan isaanii maanguddoo ganna 80 kan ta'an obbo Hasan Yaaqub Ali, obbo Umar Muhammad Michuu fi Ahimad Muhammad Muftii kanneen jedhaman yoo ta'u badii isaanii malee reebicha ulfaataa irraan ga'uun hidhaniiru jedhu jiraattonni. Akka jiraattonni honichaa har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbisee himanitti obbo Umar Muhammad Michuu kan jedhamu qarshii fi bilbila harkaa irraa saamuun akka malee reebanii caccabsanii jiraachuu fi yoo qarshii 200 kaffalte malee hin baatu ittiin jechuun doorsisaa turuu himan. Dhukaasa milishoonni murna maafiyaa PP kun hawaasa nagaa irratti bananiin qabeenyaan namootaa hedduu kan maqaan adda hin baane gaala, loon, re'ee fi kanneen kana fakkaatan hedduun kan mancaasaniin cinatti milishoonni kanneen kaanis saamaa turuu yoo dubbatan. Sababa kanaanis jiraattonni lakkoofsaan danuu ta'an keessattuu maatiin qabsaa'otaa qe'ee fi qabeenyaa isaanii dhiisanii lubbuu isaanii oolfachuuf jecha baqachaa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Godilli Wallaggaa Naqiltuu Harraa waraanni faashisti PP maatii qabsaa'ota saamuu hidhuuf dararu jabeessuun himame. Jaala Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Abbaan irree Kolonel Abiyyi Ahmad ciminni faftulummaan kan itti dhaga'amu olola miidiyaan afaan qajeelaa nagaa golgaa godhachuun dubbatu namoota sirna isaan morman harka kennachiisuuf guyyuu miidhaa raawwata. Akkuma kanaanis fulbaana 27 2024 godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Kaarraa bulchiinsa magaalaa Qilxuu Kaarraa irraa waraanni faashistii PP gara ganda waan Diidaallee jedhamutti galgala sa'a lamaan sochii taasisuun maqaa isin deeggartoota wobbooti jedhuun mana obbo Dabalaa Tarfaasaa jedhamu irratti boombii harkaa dhoosanii gubuun himame. Kana malees midhaan maatii sanaa saamuun namoota ollaa irratti reebicha kan raawwatan hoggaa ta'u sochii isaanii ittuma fufuun kaleessa fulbaana 28 2024 ganda buukee akkachee fi baabboo buundii jedhamu keessaa maatii qabsaa'otaa saamuu fi qabanii akka deemanis ifoomeera. Namoonni saamamuun hidhaman maqaan isaanii obbo Muusaa Ayyaanaa qarshii 30,000 bilbila harkaa guddaa tokkoo fi xiqqaa mana isaa keessaa fuudhuun isas qabuun yoo deeman jiraattuma ganda baabboo buundii iddoo adda gaanqaa kan taate aadde Obsee Lammaa kan jedhamtus qabuun fuudhanii kan deemaniin cinatti qarshii 2,000 fi bilbila guddaa tokkos akka saaman beekameera. Godinni Iluu Abbaa Booranaa Daarimuu waraanni faashisti Bilchiginnaa uummatidhaan darbachuu jabeessan. Jaalboora addunyaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Loltoonni Bilchiginnaa fi ergamtoonni isaanii godina hanga aanaatti jiran sodaa lubbuu isaanii fi saamichaaf jecha namoota nagaa ilmaan keessantu miseensa wobooti jechuun hidhaa kaasee hanga ajjechaatti guutuu Oromiyaa keessatti jabeessanii raawwachaa jiru. Haaluma kanaan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuutti waraanni faashistii Bilchiginnaa uummata hidhaatti guuruun jabaatee itti fufee jira. Aanaa Daarimuu ganda Gungummii jedhamu keessatti gaafa fulbaana 26 2024 ergamtoonni sirnichaa walga'iirraa ooltan isin hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun namoota maqaan isaanii Mahammad Nasir Kadir, Mahammad Imaamuu, Khaliifaa Imaamuu, Shamsuu Mahammad, Tamaam Yuusufii fi kanneen biroo hedduu badii tokko malee deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun ukkaamsanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa har'aati biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkuma guutuu Oromiyaatti maqaan waraana bilisummaa Oromoo madda galii olaanaa ergamtoota sirnichaaf ta'uun saamichaa fi hidhanii manadhaa keessatti maallaqa guddaa gaafachuun irraa fuudhanii maatii hedduu iyyoomsaa jiraachuun ni beekama. Waraanni faashisti PP godillicha garaana Liban Jawwii keessatti qabeenya uummata saamuun himame. Jaaliiraan gameessaa waan qindeeffate qabdi. Qabeenya ilmaan Oromoo saamee dinagdeen quucarsuuf kan carraaqu akkasumas lolaa waraana bilisummaa Oromoo injifachuu waan dadhabeef duula duguuggaa sanyii sabicharratti raawwachaa kan jiru waraanni sirna dhableessi Bilchiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti sabboontota ilmaan Oromoo hiraarsuu cimsee itti fufeera. Haaluma kanaan waraanni PP lixa shaggar aanaa Liban Jawwii keessatti qabeenya uummataa saamuun namoota nagaa irratti reebicha hamaa geggeessaa jiraachuun ifoomeera. Fulbaana 25 2024 waraanni Bilchiginnaa aanaa Liban Jawwii ganda Agal Gobboo Basaallee jedhamu keessatti nama maqaan isaa obbo Bareedaa Bunee jedhamu jalaa loon lama saamuun dargaggoo Daani'el Caalaa jedhamu ammoo badii tokko malee reebicha suukanneessaa irratti raawwachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen yakka qabaataniif osoo hin taane
ilmaan keessanii fi obbolaan keessan bosona jiru maqaa jedhuun saamuu fi reebuu isaanii himuun yeroo ammaa kana dargaggoon Daani'el reebicha irratti dhaqqabeen du'aaf jireenya gidduu jiraachuu fi yaala tokkollee kan arganne ta'uu miira gaddaan guutameen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godin Bawallaggaa Nalimuu loltoonni bilchiginaa nam tokko irratti ajjeecha raawwatan jaala caaluu roobaa bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Murni bilchiginaa waraana isaa goleewwan Oromiyaa cufatti bobbaasuun uummata Oromoo irratti yakkoota gara jabinaatti ilmaama hin qabne raawwachaa kan jiru yoo ta'u bakkoota hedduutti badii tokko malee qabanii hidhuu yeroo barbaadanitti sidhaarraa baasanii ajjeesuun ilmaan Oromoo soora bineensaa taasisaa kan jiranidha. Haaluma kanaan godina Bawallaggaa aanaa Limmuutti loltoonni impaayireetii nama tokko irratti ajjeechaa raawwatanii jiraachuun ibsameera. Aanaa Limmuu ganda waarsuu bakka addaa ilaalaa jedhamutti gaafa fulbaana 21/2024 maqaa miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun nama maqaan isaa Abdul Salaam jedhamu itti marsanii erga qabaniin booda sababaaf gaaffii tokko malee rasaasa itti roobsanii ajjeesuun reeffa isaa bakkeetti gatanii deemuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen jedhanitti Abdul Salaam abbaa ijoollee lamaa ta'uun himuun hawaasa naannoo sanaa biratti nama jaalalaaf fudhatama guddaa qabu akkasumas hawaasa wal dhabdee qaban illee haala gaariin kan walitti araarsu ta'uu isaa dubbatan. Garuu duheen biyya larraa arganii yoo dabar pireezidaantiin Turkiyaa leella Israa'el Liibaanos irra raawwatu balaaleffatee tarkaanfii addunyaa fudhatus gaafate. Jaalnimoona Fayyisaa guutuu gabaasa kana akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Himaamanni Israa'el duguuggaa sanyii fi weeraroon kololeessa torba irraa eegalee itti fufee jiru amma Liibaanosii fi uummata Liibaanos irratti xiyyeeffata jechuun Erdogan irratti dubbataniiru. Haleella gara jabinaa jechuun ibsaniin daa'imman dabalatee lubbuu lammiilee Liibaanos dhabamuun walqabatee yaaddoo guddaa akka qaban ibsaniiru. Siyaasni maraatummaa Israa'el kan duraan Gaazaa fi Raamallaa keessatti mul'ate gara Liibaanosii fi biyyoota naannichaa birootti akka babal'atu ayyamamuu akka hin qabne cimsanii dubbataniiru. Namni qalbii qabu kamiyyuu ajjeechaa akkasii seera qabeessa ta'e fudhachuu sababeeffachuu yookiin fudhachuu hin danda'u jedhan. Pireezidaantiin Turkii dhaabbileen addunyaa keessattuu manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii fi gareewwan mirga namoomaa weerara Israa'el kanaaf deebii kennuudhaaf tarkaanfii ariifataa akka fudhatan gaafataniiru. Akkasumas addunyaan Islaamaa aleellawwan kana irratti ijjannoo cimaa akka fudhatu dhaamaniiru. Deeggarsa Turkii irra deebi'anii kan mirkaneessan Erdogan biyyattiin yeroo rakkisaa kanatti uummataa fi mootummaa Liibaanos waliin dhaabbachuu itti fufti jedhan. Namoota miidhamaniif jajjabina kan dabarsan yoo ta'u, haleellaa namummaa hin qabne Israa'el balaaleffachuun namoota miidhaman dafanii akka fayyanawwaniiru jechuun Reuters gabaaseera.